sabboonummaan Oromoo daangaa dabruu irratti lubbuun si jiraatti. Kaartaan Itoophiyaadhaa sabboonummaa Oromoodhaa kan daangaa dabreeni jiraachuu dandeessi malee sabboonummaa Oromoo qancarsuudhaan Itoophiyaan ni bittinnootti malee hin jiraattu. Tasuma hin jiraattu. Tasuma. Tanaafu obbo Addisuu Aragaa akka nama tokkotti, akka aktiivistii tokkotti, akka ilma Oromootti, akka nama abbootiinsaa harkirraa cirametti, akka nama hayyootiinsaa harmirraa murametti, lafeen isaanii aanoleedhaa fi calanqootti tuulametti, akka nama Islaamaatti dhiifama sii godhan. Eega dhiifama jette. Ummanni Oromoolleen tanumarra dhaabbatee dhiifama godhuu fi qabaa ta'ettu qabnaa dhiifama godhaaf. Kakana achi tarkaanfatee ajandaa biraa deemaa jechuun duraanuu dhimma inni dubbatee fi miti jechuun jiru dhimma biraa oofu jiraa jechuun keessa. Tun akkasitti ifa ba'uu qabdi adda ba'uu hin qabnu tanarratti ejjannoon keenya tokko ta'uu qaba. Karaan keenya tokko ta'uu qaba. Yoo ajandaa biraa qabaanne asaa baatu. Gaafa lammaa yoo ajandaa biraa jiraatte asaa baatu. Dhimma lammaa magarsaatti hin dhufa. Obbo Addisuu Aragaa fakkaatonni aangorra jirtan hundinuu barnoota irraa fudhaa. Dhiifama sii goone nuti gama keenyan. Tanaan cufnee bira dabaruu qabnaa jechuudha. Dhiifama jennaan dhiifama. Fannifamu qabdaa. Aangorraa bu'uu qabdaa. Jinnii ta'uu qabdaa. Jinni jaankaa ta'uu qabdaa nas biran jirtu. Takka balleeysee ni gorfanna. Lama balleeysu ni gorfanna. Sadi barreeysu ni balleeysina. Adeemsi keenya akkas ta'uu qaba. Gorfamnee adabannee gorsa didee adaba didee qeeqa didee yoo badiisaatti fufe abdiirraa kutanneeti hallayyaaneedha. Taruma takkatti boolla nama raquun ajandaa biraa duubaa qabaachuudha malee ajandaan tana ta'uudha miti. Yoo ajandaan keenya kana ta'e asirra raawwachuu qabdii jenna jechuudha dhugaa olii dhaabbanne. Akkuma namoota amma dura gisee homan namni gabbee dhiifama jennaan irraa ol dhoorkinutti ammaas irraa ol dhoorku qabnaa jechuudha. Dhugaatuun nu dirqatanatti. Dhiifamni karabbiiti. Dhiifama jennaan dhiifama. Asirratti irraa dhaabbannee cinaa dhaabbannee wajjin tarkaanfannee ceesisuu kanarra bobba'uu danda'uu qabna. Haala osaalan tanaaniin fixadhaa jechuudha. Maaliif hogguu wal areenye wal jalaa dhaabbachuu baruu qabna. Hogguu wal kuffifanne wal ajjeesurraa dhaabbachuu beekuu qabna. Akka Oromootti. Akka Oromoo wal himachaa akka Amaaraa wal adabachuun aada malee isiidha. Aadaa Oromooti miti. Sirna gadaati miti. Akka Oromootti wal himannee akka Amaaraa wal adabuun aadaa Oromooti miti. Sirna gadaa Oromooti miti. Akka Oromoo wal himanna akka Oromoo wal adabanna akka Oromootti dhiifama nu gaafate akka Oromoo dhiifama godhuufi qabna. Ajandaa kana asirra raawwachuu qabnaa jechuudha. Dhugaan yoo jiraatte tana. Kan kana alammoo hiriira ijoolleen teenya Harargee keessaa baatee fi obboleeyyan keenya kan Arsiidhaa Arsii keessaa bee gantummaadha jettu deema hallayyaa seenis hin jenna jechuudha. Yoo tun gantummaa taate ganda taanaa jechuudha. Tantanii alaa tokkummaa teenya adda nu baasuun qabdan adda nu hiruun dandeessan. Warra tana keessa tokkummaa Oromoodhaa bocaluu barbaadu jira. Warra tana keessa gantummaadha jee garagaraan Harargee fi Tulama, Harargee fi Arsii, Harargee fi Arsiidhaa fi Tulama walitti naqee adda diiguu barbaadutu jira. Eeggachuu danda'u qabna jechuudha. Waan komannu keessatti adda laallachuu danda'u qabna. Saniifuu tun waan gandaati jaanii ijoollee Tulama Arsii rakkaasuun tasuma hin danda'amu. Hin danda'amu. Addisuun ilma Arsiiti, ilma Tulamaati, ilma Oromooti. Dhumatte. Hangaasaan ilma Arsiiti, ilma Harargeeti, ilma Oromooti. Dhumatte ilma Shawaati. Akka Oromoon yaaduu danda'u qabna jechuudha. Hiriira kana Oromoon hundi silaa bahuudhaatu irra ture. Akka Oromootti rakkoo naannolee rakkoo Arsiiti miti. Rakkoo Oromooti. Haadha teenya achitti harmirraa murame dhumatte. Akka Oromootti yaanna. Akka Oromoon miidhamne. Akka Oromootti injifachuu jirra. Akka Oromootti balaaleeffanna. Akka Oromoon dhiifama goonaas. Tana keessa ibidda gantummaatii fi ablee gantummaa qabdanii warri ceetan tokkummaa Oromoodhaa ta'aangootti harkanne tana balleessuu warra barbaadan. We need asirratti kutuu danda'u qabna jechuudha. Dhaabuu danda'u qabna, ciruu danda'u qabna, dhoorkuu danda'u qabna jechuudha. As bira achi tarkaanfachuu qabna. Tokkummaa teenya hallayyaa naquu yaana. Gargar nu hiruu yaana. Injifannoo harkanne tana hallayyaa buusuu yaana. Lola biraa keessa nu naquu yaana. Walin nu buusanii okkora warri uumuudhaaf bololaa ture okkora san keessa nu naquu barbaadan. Diigumsa uumuu barbaadan.
warra aangoo dhabe aangoo irratti if deebisuu barbaadu fi kana haalayyaa biraa keessa nu galchuu barbaadu diduu qabnaa jechuu tana keessa isitana tikket sirritti barnoota irraa fudhachuu qabna ilmaan oromoodhaa ka addunyaa irra jirtan ka biyya keessa jirtan ka bakkayyuu jirtan hundinuu obbo Addisuu Aragaa dhiifama gaafatee jira dhiifama godhaaf tanaan finna gaafa obbo Lammaa Magarsaadhaa halkan leeylii hirribaa kaanee shira irratti hojjetameeti aangoo irraa bu'uu deema jennee as leeylii biyya tanaatti kan wanni hundi rafu asirraa taa'ee anaasoo namoonni tokko akkuma fi feesbuuka seenee oduu guurutti nuti feesbuukuma qofarraa oduu guurratti fakkaata no neetworkii cimaa qabna warri mootummaa keessa jiru Lammaan akka ka'uun beekan nu mormaa turan adda Tayyibata akkaan jaalannu isii fi Lammaan akka ka'uu deeman akkuu nuti dubbanne amma adda Tayyibaa feesbuuka sii jalani jira dubbiin tun soba jettee maxxansaa turte adda Tayyibaa nuti isii fu dhaabbachuu jirra harka'uuf deemtaa jenneeni isiin dubbiin tun sobaa jechuu jirti warri achi keessa jiru kadda addaa hundi koree hojii gaggeessituutii fi koree jiddugala ODP keessa jiru dubbii tana quban qaban nuti gabbaanee asirra gisee saaxillu qabatama qabaannee dhufnee saaxille gaafa sa warri nu seeqaa turtanii fi dubbiin tun kijiba jechaa turtan hoggu Lammaan gabbee isinit dhiisnee callisnee jechuu nuti if harkaa isiniin jechuuf waan dhugaa dubbachaa akka turree ragaa nu baatanii jechuudha wanni nuti iyyaa fi turree maan sabboonummaan Oromoo honqosuu fi sabboonummaa Oromoo haphisuu irratti olaantummaa Oromoodhaa taamma gonfachaa jirtu Lammaa kaasuudhaan akkaanii fi isin haphattu taasisuu irratti dalagamti jenneeti iyyaa turre nu jalaan fudhanne nurraan bitanne nu komachaa turtanii jechu warri tokko akka waan ifuma bakka raftanii kaatanitti feesbuuk irra oduu barbaaddanitti namni kaanis feesbuukuma irra oduu barbaade isin fakkaata ummanni dalageeti telefoona bilbilee neetworkii qopheeffatee oduu qulqulluu baasee hiccittii barbaadee tooftaa gargaraatiin hiccittii guurratee fidee ummata isaatiif saaxillanuti akkitti waan Lammaallee finnee ummata keenyaaf saaxille akkasi nu seeqaa turtan amma eega Lammaan deeme immoo ni boochanii jechuu callisnee isin ilaaluu jirra hogguu nuti Lammaa kaasuuf yeeni kaayiyyaa dhoorka akka inni hin deemne dhoorka akka isan buusne dhoorka isin hin jenne callistanii teessan amma Lammaa deebisaa jechuu jirtan hoggu namni iccitti dalagee urkee maallaqa isaa irra dhangalaasee uraa uummatee oduu guurratee oduu qulqulluu dhugaa taate ragaadhaa hojii as baafatee tanaa jira Oromoo if dhaqqabisiin jee if dhaqqabuu dhiisteeti eega waa dhabame booda as baatee Lammaan haa deebisi jettamma silaa hogguu nuti jennee isinitti jineessan kaatanii iyyitanii mee Lammaa asii kaasaa qeeroo nuti jettee Oromoo nuti jette arra Lammaan hin ka'u turte arra rakkoo Lammaas deebisaa jettu keessan seennu turte osoo Lammaan ka'uu baate Tayyiban kaatu turte isinitti himnee ni diddan rakkoon dhalachuu eegaltee jirti jechuu takka lama General Kamal aangorraa abuu gaafa jaamuu fi General Kamal aangorraa buusuudhaaf tattaaffiin garagaraa gaafa godhamu tasumaan buusinaa jenneeti falmaa turre dhageeffadhu ODP qabriitti awwaalamtu yaa ODP si qotachuu jira awwallaala irraa taatuun beeku Hajamu Juuj ta'urraa ta'uun beeku Baktiyaa Nasiib ta'urraa ta'uun beeku wahuma ta'e irraa unaan galu maaliif ODP'n akka qabrii fi qotachuu jirtuun naa galu dide General Kamal aangorraan kaasinaa General Kamal aangorraa kaasnaan duula biraatiitii waldhabbii biraa dhufuu deemaa qaawa fi banuu deemtanii General Kamal aangorraa kaastanii waan biraa uumuudhaa yaatanii bu'uura tokkummaadhaa kan isin utubee taa'u jiru kana if jalaa girgirsuu yaatanii tumsa harkattanii deemu jirtan ka ceemsa kana milkeessu jiru if jalaa dha'u yaatanii General Kamalin buusina aangorraa yee asirraa kophaa kiyya isini qaaqaan ture hanga namni onni tokko ka General Kamal waanaa kafalutti fakkaattutti an General Kamal gosa tiyyaa miti ganda kiyyaa miti dhugaasaatiifin isaa falmaa ture haqa isaatiif General Kamal OPDO fi Tigree ergate Eertira jettaniitti bobbaa turtan arra OPDOon gisee aangorraa darbite warri kalee akkas jettan arran qaanfattanii nuti immoo Tigreen hin ergine waraana dilasan fuudhee Tigreen ergatteeti miti dhugaa qabsootiif dhufeetti taphattan jenneeti isin koflaa turre isin lolaa turre isin arrabsaa turre hattoota qabsoo Oromoo qancarse jenne arra gaafanni aangoo irra deebi'ummaas aangoo kannaniif
duraanunni OPDO dha tanaaf aangoo kannaniif jettanii maqaarra tuulaa turtan lakkiisanii miti caumsa kanaaf barbaachisaa warra caumsa kana gufachiisu haxaa'uu danda'a funfachuu danda'a dhandhamuu danda'a ijaan beeka tana qixxeessuudhaaf caumsa kanaaf guusa godhachuufi malee inni ergamaa isaaniiti miti jennee isinitti diddanii olola irratti oofaa turtan amma ODP'n gizee aangorraa isa buuste immoo warra isaa laalatu fakkaataniiti jeneraal Kamaal akkamitti aangorraa buuste jettanii waan biraatu mujjirtan maaliif tumsa uummachuudhaaf ODP'n ammoo wallaaltanii jeneraal Kamaal qabattanii deemuu wallaaltaniiti aangorraa isa buustanii badii dhaluu jirtanii jechuudha ammallee badii dhaluu teessan ganaallee jacha isin ganaa gabbaatanii dubbachuu teessan Shimallisiis Addisuu Aragaatiis hundi keessanuu harkaan baasa amma Shimallis darifachiisu jira ganama kana Oromoon tujjaara yoo ta'uu baatte yoo qabeenya horuu baatte amma booda Oromoo miti namni tujjaarree jeeti haase ganama kana amma jacha kana yoo micciirinaan jaan akka gaaritti micciiree gooliitti galcha Shimallisitti akka gaaritti akka gaaritti Shimallisi goolii galcha maaliif Shimallis akka inni jechuu barbaade Oromoon amma booda diinagdee mo'achuu qabdi miskinni Oromoo dhabamuu qaba xiqqaachuu qaba Oromoon tujjaara ta'uu qabdi dalagattee abbaa qabeenyaa Oromoon ta'uu qabdiidhaafi akka inni hubadhutti yoo nammoo jecha kan harkaa micciiruu barbaade miskinni Oromoo miti jee alamuusime wallaqaataa ture tanaaf Oromoo ta'uudhaaf itti micciirta jechuudha amma dubbii micciiruu dandeessa akka gaarii micciiruu dandeessa dubbii micciirtee nyaachisuu dandeessa isa hanganni ulii gabbee konfidensi itti haasa'u dhabuutti godhuu dandeessa jechuudha amma yoo Shimallis itti micciirinaan jaan akka gaariittiin itti micciira edaa OPDO tanaaf maallaqaataa turtee Oromoo ta'uudhaafi jeetiin itti micciira edaa maarri Oromiyaa dhufee wanni maallaqaatuuf Oromaa ufii jeetiin itti micciira edaa isin wanni maallaqaattaniif Oromaa ufii jeetiin itti micciira duula adda addaa isarratti oofuun danda'a jechuudha akka inni ulii televizyiina irra gabbee haasa'u qaanfatutti konfidensi dhabsisaara amma Fireew Maashoo wayi televizyiina irratti as ba'a dhuqqee irraa kaasnee barni sodaata Fireew Maashoo amma yoo gabbee haasa'e hangaasaan jecha kiyya keessaa maal micciiraa jaa ni sodaata hin ba'u gatuman ba'u Fireew Maashoo gidee yoo gabbee jecha isaa kaan ni beekaa jechuudha warra isa eeggatu jira ni eeggannaa gizee inni gabbee waa dubbate lat keessaa gooneeti nyaachisnaa jechuudha fataffatne maqaa akkasii beekuuf konfidensii gabbee haasa'uu dhabeeti manama keessa taa'aa jechuudha Shimallisiis tanaasii mudachuu ta'a I will tell you now confidence lose godhaa deemu tees maaliif you dig isiniitu qotachuu jira qabrii teessan deebisaa jeneraal Kamaal aangorratti kannaaf jeneraal Kamaal bakka isaan maltu kannaaf jeneraal Kamaal bakka isaan maltu deebisaa aangoo isaarratti yookiin aangoo isaan maltu irratti deebisaa cubbuudhaan kaastanii waan kaastaniif isinii beeka deebisaa aangoo irratti sabboonaa Oromooti quuqamaa Oromooti nama Oromoodhaaf laalatu nama Oromoodhaaf hojjetu yoo feetan dhaabasaatii fi keessa wali beeysa yoo feetan dhaabasaatii fi keessa wali tokkoomsa yoo feetan dhaabasaa keessaa fudhadhaa dhaaba kee nama kanniiti kosseen ijaa harkifadha do whatever you like General Kamal deeffadha big advice for you General Kamal deeffadha yaa OPDO gorsituun qabdan nama badii isinirraa laaluun qabdan akkanumatti akka nama machaa'ee gabbaatanii dalagaa jirtan dhaabatana deebisaa General Kamal akkatti deebistaniifu deebisa aangoo isaan maltu tabiraa taatus kannaaf dhaabanni qabu kana fuudhaati kasaatiin waliin maxxansa yoo nagaya barbaaddan afaan Oromoo kun yoo isinii gale yoo tarkaanfachuu barbaaddan maaliif hunda diina godhattanii kamii hojii firoomtanii yaa'uu dandeessan dee irra guddaa wanni isin deeggarreeffar dhaaba keessan kan ta'e warra haqa qabu akka Jeneraal Kamaal fi maxxansuu keessaniif isin deeggarraa warnuti ammallee taanaan deebisaa ol deebisaa dhaaba isaa keessaa fuudha dhaaba nama faakannu nama biraatti aanaatti godhatu haa ba'u duraanis ODP keessaa qabsoof ba'e ammaa isaa deebu galcha yookiin dhaaba isaatii fi keessa waliin makaa tokkooma akka gootan godhaa galchaa Jeneraal Kamaal deebisaa ol one advice kalamada
obbolammaa Magarsaatiif adde Xayyibaa deebisaa Oromiyaatti ammallee isin gaafannaa jechuudha. Deebisaa yoo gaafii tana namni qabaattan jiraattan gaafadhaa karaa sirnaatiin duula addisuu kee isaanii miti karaa biraatiin miti ifaa fi ifa gaafiin teenya ta'uu qabdi jechuudha. Adde Xayyibaa dhiiba fi obbolammaa Magarsaa bakka takkaa lachuutu ka'uun gaafii dhalte hin godhinaa isin hin jenne ni diddan ni beeyneettanii gootan. Adde Xayyibaa fi obbolammaa tara takka pirezidantii fi itti aanaa pirezidantii tara takka kaasuun ifiifuu ergaa biraa qabdi dhaamsa biraa qabdi. Waan bakka takka nama lama kaasteef mee nama lama bakka takka aangoo irraa kaasuun maaf ring bell godhaa jechuudha. Dhaamsa biraan nama keessatti uuma shakkii biraan nama keessatti uuma abdii isinirraa qabnu nama keessatti haphachiisa. Shira hojjechuu yaa'an jetteeti ija banattee isin eegdi Oromoon waan isin dubbattan duraan bar waan isin dubbattanii fi waan isin jettan hunda Oromoon bar taamaddi 27 OPDO ufuuf jetteetu haasawa lammaatiif fi sabboonummaa lammaatiif OPDO qabattee dhaaba Oromoo hunda ufuuf jettee OPDO jala diddee taa'u jirti mi Oromoon maa karaa akkasitti gootan sanirraa daangaa jijjiirtan. Guyyaa shaadaan nama dhufte karan nama deebisuun hin taatu. Guyyaa qaddarri kee hambisanii hin dandeessu. Namni duutii isaa za'aan geesse. Haga feetee yoo kararra dhoorkitee fi mana dhoorkitees tullub jeetuma gadi baa makiinaan fuutee kutte za'aan keenyaan kutee namichi. Akka warra za'aan isaanii geessetti dhawachuu jirtan. Waan dalaguu qabdan dhiistanii ta dalaguu hin qabne hojjechuu jirtan. Waan godhuu qabdan dhiistanii ta godhuu hin qabne dalaguu jirtan. Ol deebisaa jara. Yoo gorsa namaa kan fudhattan taate. Dhugaadhaan nama isin tumsiisu yookiin isinirraa dhorkuu dandeenya malee sobaan isin hin tumsinus sobaan nama isin hin dhaabbachiisnus tana sirri beeka. Nuti dhugaaf dhaabbanne nuti haqaaf dhaabbanne haqa dabsataniif wanni isin tumsunuuf hin jirtu hojjetaa keessanii miti nuti Oromoof hojjanna aktivistii Oromooti malee aktivistii ODP'ti miti nuti ni dabne yennaan isinirra bobbaana ni qaceeltan taanaan isiniif tumsina. That's it. Kararra deebi'aa isin hin jenne jechuun mallee ergama kana waan deemu jiru kana hunda gingilcha adeemsa keessan sirreeffadha. Obbo Shimallisiis obbo Addisuunis dirqamni guddaan ammaan tana mootummaan naannoo Oromiyaa kan jiru isin harka. Yoo san sirreeffachuu hin dandeenye karaan isin itti yaatan hin jirtu ummanni isin bulchitan ummata kana. Sabuma kana kan isin hoogganu yaatan. Saba kana kan filmaataaf nu filaa jechuu yaataniin. Ummata kana ka masaraa keessatti isin dhorku yoo har'a naftanyaan masaraa seente namni ce'ee masaratti diina isinirraa dha'u taa'u ummata kana. Ummata kana ka sabboonummaadhaan lallisee hamba biraa gatii isinirraa cabsee isinirraa lolu. Hoggu naftanyaan isinirra qoorte ummata kana isinirraa dha'u jira. Hoggu baaladaraan qooyte ummata kana isinirraa dha'u jira. Taakkala uumaadhaa laayinarra jira amma. Maxxansinee jirra oduu harkannee jirra qulqulluudha maxxansinee jirra abbaan fade waan fade ajaa akkuma lammaa Magarsaati itti dhufuu teessan nuti oduu qulqulluudhaan gabbaanee nama keenyaaf dubbanna ammallee taanaan ODP'n adeemsa keessan sirreessuu baannaan qabrii qotachaa jirtanii isin hin jenna sirreeffadha. Obbo Brigadier General Kamaal Galchuu deebisa namichaatu osoo karaa deemu intala takka dhufe intalti jaarsaa wallolteeti manaa baatee ala deemu jirti. Yeroo karaa makriibaa kana waraabessin isaa kuma yuusu jira intal karam deemtaa jeen jechu jaarsi gurbaan deemu kun karaan deemu beeku miilumaan na deemu jira jetteen. Gurbaan intala gaafatu kun ifiifuu jaartiin irraa sokkiteeti warra soddaa dhaqee siin galchinu jaaniini kara manaa deemu jiraniinis kophaa saggaaru jira kara manasaa aaree warra soddaattii fi jaartittis isiidha karaa walakkaadha karaarra jirti karumaan deemuu hin beeku miilaan na deemaa jennaan wallee mana kiyya deemtaa kottuu jee intala ol galfatee akkasitti akkas ta'ee jechuudha. Isinis qabri yaa'u jirtanii